breaking news dan isinima. Breaking news in amantana. Mootummaa United Arab Emirates da waliigaltee Turkey, Saudi Arabia fi akkasuma Pakistan godhan san keessatti ida'amuu barbaaddii jaaniiti odeessaa jiran. Akkasuma sanitti mootummaan Qataaris achi keessatti ida'amuu barbaaddii jaaniiti odeessaa jiran. Oduun tuni akka malee nama ajaa'ibsiifte keessattuu United Arab Emirates ilaalchiste. Mootummaan United Arab Emirates tuni mootummaa akka malee confused taatee jirtu fakkaatti yeroo ammaan tanaa. Gara tokkoon nuti Ameerikaadhaa fi Israa'el wajjinis ni hojjannaa jaaniiti ifatti haasawaa jiran. Gara kaaniin Saudi Arabiyaadhaa wajjinis waliin fadhanii garuu immoo kunoo waan gartee marii tana keessatti illee nu idaadhaa jaaniiti odeessaa jiran. Tanaatan jidduu mootummaan Saudi Arabiyaadhaatii fi akkasuma san gareeleen gartee akka Turkiidhaatii fi warri Pakistan inumaa gartee marii tana jajjabeessuu qofa odoon taane Egypt illee keessatti idaachuu barbaadan. Akkuma nama dura isin himetti Egypt sababni isin keessaa hafteef waan xawalwaallee taateef qofa. Xawalwaallummaa isii tana kan shaahidatti bees kan gartee isin xawalwaallee je'ee maqaatti buusaa jirus Saudi Arabiyaadha. Okay? Dubagaa ammaan tana gartee keessattuu mootummaan United Arab Emirates tuni ibsa mootummaan Ameerikaadha guyyaa kaleedhaa baaftee kan inumaatu gartee financial sanction jaaniini kan Iiraan irratti baasan san ilaalchise United Arab Emirates Iiraanii wajjiin waa'ee daldalaa irratti baankiidhaa fi waa bittee gurguruudhaa fi waa hedduu irratti gartee walitti hidhaadha. Inumaatu ummanni Iiraan lakkoofsaan hedduudha United Arab Emirates keessa jiru. Yoo yaadattan amata kana durarratti hogguu gartee lolli eegalame san United Arab Emirates ummanni Iiraan akka jirutti biyya teenya keessaa ba'uu qabdan jedhanii ari'aniiti jiran takkaa'u viizaa isaanii irraa buqqaafataniiti turan. Akkasuma sanitti Iiraanis ummata United Arab Emirates biyya isaanii keessaa viizaa irraa buqqaafachuudhaan gaggeessaniiti turan. Okay? Torbaan kana garuu dhiibbaa Ameerikaan United Arab Emirates irra godhaa jirtuun warri United Arab Emirates nutis gara faayinaansiidhaatti gartee hidhannoo teenya warra Iiraanii hojii qabnu adda murree jirraa jaaniiti odeessaa turan. Oduun san baatee odoo jirtuuti gara diplomaatota United Arab Emiratesin nuti Iiraanii hojii wanni adda murree takkalleen hin jirtu jaaniiti odeessaa jiran. Okay? Garuu namni tokko gartee tamiitu dhugaadhaa tanaan dhugamoo adda bahanii jiraniidha moo addan baaneedhaatu dhugaadhaa jaaniiti confused ta'anii jiran. Ammoo dubbiin dhugaadhaa dhiibbaa Ameerikaan isaan irra gooteef jecha adda bahaniiti jiran Iiraanii wajjin ammaan tana. Garuu guututti gartee addan baane akkuma yaadattanitti torbaan lamafaa dura isin himeetiin ture itti gaafatamaan United Arab Emirates obboleeyyansaa sadii. Okay? Itti aanaa pirezidaantiidha, itti gaafatamaa waraanaa, akkasuma san itti gaafatamaa ministeera haajaa alaa obboleeyyansaa sadii. Iiraanii wajjin hariiroo akka tolchan takkaa'u gartee akkaataa Iiraanii wajjin hariiroo nagaa taloloo booda jechuu akka tolfatan je'ee isaan kana ajaja itti dabarsee jira jeetiin isin himaa ture. Okay? Gaa confusing ta'ina wanni nama isin himaa jiru waan. Because waan miidiyaan isin himneen isin himaa jira. Tanaafuu gartee confusing ta'ina. Suutatti gartee akkaan adda gartee oguu isin baasu kana jechuudha. Okay? So gara gartee amma United Arab Emirates confused ta'uu isii keessaa gara tokkoon Ameerikaanis waan isin feetu godhaati gara kanaan hariiroo Iiraanii wajjin itti fufsiisaati jiran. Takkaa'u gartee akka gartee guututti addancin asiin obboleeyyan kuni Iiraanii wajjin haasoo godhaati jiran. Gama kanaan ammoo waan Ameerikaan jettu godhaati jiran. Yoo ife isinii ta'e jechuudha. Akkana jechuun maali? Wanni Ameerikaan jechaa jirtu tunis waan yeroodhaati. Garuu Ameerikaa wajjinis hariiroo addaa waan qabnuuf jecha
waan isaan jedhan ni goonaadha. Yoo gartee hin goone taate Ameerikaan isaanuu ni qixaatti. Akkamii qixaatti? Horiin isaanii ke jirutti Ameerika jira. Tana gartee amma dura isin himeetiin jira. Saniifuu waan Ameerikaan jettuun godhuudha qaban. Namni tokko tokko gartee isa biyyoottan Arabaa kuni maaliif gartee waraana Ameerikaa kanaas firraachi ariine maaliif isaan kan gartee akka fedhan ittiin dubbanne maaliif waan fedhan hin goone jaaniin ni dubbatan gaaffis ni kaaftan ni harka yeroo takka takka. Garuu dubbiin sanii oli laal yoo horiin kee xiisha namaa keessa jiraate taate xiisha namaa keessa harka kee naquudhaaf hayyama nama sanii yoo barbaaddu taate nama sanii yoo jogguu wallolte akkamitti harka kee fuutee xiisha isaa keessa neetta ni taate dubbiin akkasii hin taatu. So tanaas gartee hubaddaadhaan isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan mootummaan Iraan tan amma gaaguun tana isinii himu waa'ee faayinaansii qofa irratti waa'ee daldala qofa irratti xiyyeeffanneeti. Ta waraanaatii fi poolitikaadhaa ittiin dhufa ta waa'ee Iraan ilaalchisee. Mootummaan Iraan labsii kalee mootummaan Ameerikaadhaa baafte keessattuu uggurrii faayinaansiidhaati Iraan irra gaggeessinaa. Ta amma gaggeessinu tuni tan qaceellotti biyya tana diiduu inumaatu waan akkana amma dura addunyaa tana irratti nuti nam tokko irratti illee gooneen beeynuu jaaniiti odeessaa jiran. Warreen Ameerikaan gartee hujii tana labsii isaan baasan kan hara hujitti akka jijjiiramu gaafatan keessaa biyyoottan addunyaa irra tana jiran hunda keessattuu warra Iraanii wajjin walitti hidhaadhaa jechuudha. Tanaafi United Arab Emirates hayyee waan isin jettan hujiirra ni oolchinaa jedhanii fudhataniiti jiran. Tana keessa mee biyyoottan isin irraa xiqqeessa mee biyyoottan lama tawaan gartee Ameerikaan kalee dubbate tana nuti hujiirran oolchinu daldala keenya akkuma duraanitti itti fufnaa warra je biyya lama gartee naaqannaa. Warri mana kana keessa jiru warri gartee oduu tana hordoftan yeroo hedduu ni beeytan. Biitii lama tan gartee waan ammaan tan isin odeessitan kana nuti nis hin dhageenyusi Iraanii wajjinis addan baanu hariiroos hin murannu jaanii duruun warra deebii deebisee jiru. Isumaan kana qofa barreessu jira waanuma ajaa'ibaati. No Qatar duru Qatarii miti Qatar keessa hin jirtu. Hankuma kana qofa namuma kana qofa deebisu jira. Dhugumatti laal galatoma irra hedduun keessan deebisaati jirtan. Irra hedduun keessan warreen barreessaa jirtan biitii lamaan Raashaa fi Chaayinaan. Raashaa fi Chaayinaan xalayaadhaan gadi hin baafne beeka. Xalayaadhaan labsii hin baafne. Innaawaa gartee jabeenya keessa ministeerota haajaa alaa dubbatoota dubbii himtoota ministeerota haajaa alaatu gabbahee dubbate. Ka Chaayinaatis kan Raashaatis. Yeroon nuti biyya gartee akka Iraanii fi inumaatu biyya biraatu gartee kan lola heeraan ala irra gaggeeffamaa jiru kana deeggaruudhaaf lola gartee irra gaggeessaa jirtan kana miidhaa isin ikonomiidhaa ta'e irra gaggeessuu jirtan kana deeggaruudhaaf isin cinaa dhaabbannu bira dabarree jirra. Inumaatu jetteen Chaayinaan isiniitu mirga isaanii jeeqaa jira jechuudhaani deebii gootee jirti. Biyyoottan biraa fakkeenyaaf kanarratti biyyi akka Paakistaan tan duruun karaadhaa fi samiidhaa fi baabura hunda gartee karaa baaburaatis karaa xiyyaaraatis karaa makiinaatis nuti Iraaniif banaa goonee jirraa jedhaniiti dubbatanii jedhee isiniin himne yoo xiqqaatte torban lama kana dura ni yaadattaniimi. Humaata kallee'uu hin jijjiirruu jedhaniiti gartee isaanis bira dabraniiti jira. Gara kaaniin biyya Azerbaajaan jedhaniin
Biyyoottan gartee ollaa Iiraan kun akka jiranitti waan Ameerikaan ammaan tana dubbachaa jirtu kana nuti niu hin dhageenye jechaa jiran. Biitika Kirgistaan Afgaanistaanii bakan hana dhiisa. Okay? Azerbaijaan guddoodha. Azerbaijaan tuni gara gartee Israa'elii fi Ameerikaadhaatiinis xiqqoo gargaaramaati jirtiisi. Jechuun akka fedhanitti xiqqoo gartee karaa politikaatiin if jala mammeessuudhaaf tattaafataniiti jiran. Ni mijaa'iniif. Okay? So biyyoottan hedduun gartee waan amma Ameerikaan odeessaa jirtu kuni hin taane jechaa jiran. Okay? Kanarratti gaa mootummaan Iiraan gara isaaniitiin keessattuu gartee karaa ministeera haajaa alaatiin Ameerikaan Iiraan tan gartee amata 40 ol uggurrii takka gartee sankshin akkanaa adda addaa keessa turte. Ka Iiraan san keessa turte arraan tan ammoo if jaartee humna addunyaadhaa taatee gartee amma daranuu jabaattee jirtu tana miidhuudhaaf Ameerikaan yeroo tana haasawaa jirti. Inumaatu jee abbaa saragachiidha warreen gartee biyya Ameerikaa tana gaggeessu ifii isaaniitiifuu waan addunyaan keessa jirtu quba qabammoo quban qabanii jeeti gaaffii gaafata. Okay? Waan ajaa'ibaatu deemaa jira beekaa. So, tana egaan isin hime booda gabaabinatti wanni gartee Ameerikaan amma Iiraan irratti gartee dabarsineeti ikonomiidhaan isaan kana lafarratti gartee lafarraa dhabamsiifne jaanii odeessaa jiran. Guututti waan gartee jijjiirama fiduu miti jechuudha. Okay? Iiraan amma duraas biyya amata dheeraadhaaf karaa gartee faayinaansiidhaatti keessattuu doolaarri gartee biyya san gaaza akka gartee doolaaraan hin gurgurne doolaarri biyya isaanii kan seenne kana hunda ha godhanii jiran jechuudha. Okay? Garuu isaan kana hunda dhiisaniiti tooftaa adda addaa hunda uummatanii Chaayinaa wajjinis maallaqa Chaayinaatiin waarraa bitatanii itti gurguratan. Okay? Gaaza gartee oguu Chaayinaatti gurguran Iiraan maallaqa Chaayinaatiin itti gurguran. Meeshaa oguu bitatan Chaayinaatirraa maallaquma Chaayinaatiin bitatan. So dubbiin rakkoon san achumatti irraa dhumte jechuudha. Raashaa wajjinis akkasi. Inumaatu akka gartee ammaan tana ikonomistoonni addunyaadhaa jechaa jiranitti mootummaan Ameerikaadhaa yeroo gabaabduu keessatti peetroo daalar kan jedhamu kana gartee doolaara kan gaazaan gurguramu kana kan gaazaan bitanii gurguran kana sababa Iiraanitti dhabuudhaaf teessii jechaa jiran. Okay? Akkana jechuun isaanii maali? Yeroo gabaabduu keessatti Iiraan gartee nuti ulii booda doolaara hin fudhannu jaanii dubar duruu labsanii jiranii beeka. Gaaza gurguruudhaaf. Horiin nuti fudhannu maallaqa Chaayinaatii, maallaqa Raashaatii. Ammaasis yoo barbaachisaa ta'e dahaabaan nurraa bitadhaadhaa jechaa jiran. Okay? Gara kaaniin kiriptoodha. Tan gartee dubbii kiriptoodhaa isin himeetiin jira. So kun hundinuu maal godhu jira? Doolaara dhorkaa jira jechuudha. Doolaarri akka gartee hin jabaanne. So amma gaa biyyoottan akka Chaayinaa tuni gartee tanaafin isin hin jaa. Chaayinaan odoo lolan goone ifiisiitiif lola kanarraa faayidawaa jirti. Okay. Hangam takka gartee addunyaa irratti hanga isiin karaa ikonomiitiinis karaa waraanaatiinis ammaasis dhageettiin isiidhaatis. Okay. Keessattuu negotiationa kanarratti gartee isin hime miti odoo gartee bar miidiyaaleen hin dubbatin duran isin hime. Xiqqoo malee gartee 7 dura jechuudha. Waa'ee waliigaltee Iiraanii fi Ameerikaa san MOU'n akka hojiirra oolu jettee Chaayinaan duruun dubbattee jirtiin isin hin jee. Achi booda gartee 7 booda kan miidiyaaleen gabbaasanii jiran. IRGC'n achi booda jette. Okay? Chaayinaan warra Paakistaanitti gartee bilbiltee kunoo itti himaadhaa Tirampitti. Haa waliigaltee san hojiirra oolchan malee waliigaltee biraa gartee gootanii wanni isin mallatteessan takka illee hin jirtu jetteeti Iiraan dhorkitee jechuudha. Iiraan durirra ammaan tana dhageettii irra qabdi. Ammaan tana biyyoottan adda addaa hundinuu isaan kana deeggaraa jiran.
Okay? So amma waa'ee economic ofirraa haasofne waa'ee waraanaatiin dhufa. Tanaatanii gidduu tanaatanii gidduu wanni takka jabduun taniin isinii himu lola Libanaan keessatti haareetti eegalame. Okay? Lolli kuni lola haaraa miti. Loluma duraanii saniitu haareetti gartee amma eegalamee jira. Galgala kana mootummaan Israa'el kibba Libanaan akka malee xayyaaraan dhawaatii jirti. Takka ja'a. Lamada warri gartee mana kana keessa jirtan yeroo hundaa egaa jidduu lolaa kana hunda ni beektan. Maaliin isin jechaa jira? Lolli giddu galeessa bahaa kuni babal'achuudhaaf ta'an isin jee. Okay? Eegaan akka isin jee booda lolli Yaman keessatti eegalame. Achi booda lolli Libanaan keessatti eegalame ture. Achirraa deemnee amma lolli haareetti Siiriyaa keessatti eegalamu jira. Lolli kun achitti hin dhaabbatu deemeeti Iraaq keessa seenuudhaaf ta'a. Okay? Amma jabduun gartee tan Libanaan tan Siiriyaadhaati. Siiriyaa tana keessatti waraanni Tarkiidhaa duraanis gartee basaastoonni Tarkiidhaatiif waraanni Tarkiidhaa Siiriyaa keessa ni jiran. Akka hin jirretti gartee warreen odeessanis ni jiranii san soba ni jiran. Maaliif jara kanaatitu waraana Tarkiitii fi waraana Izraelii akkasuma sanitti warra gartee Alqaayidaa fi hin jiru. Garuu isaan Alqaayidaadhaa miti. Isaan hedduun isaanii waraana Izrael. Jara saniititu mootummaa Bashaar al-Asaad tana garagalche. Okay? Amma gaa dubbiin deemtee jarri gartee hogguu aangoo fudhatee warri Al-Shaaraa kunfaan gara horiidhaatiin Suudi Arabiyaa fadhatu deeggara beeytanii. Okay? Isaan amma aangoo fudhatan. Aangoo hogguu fudhatan san maaliif isin jechaa turan? Jarri sadeen arraan tana Siiriyaa tana hombalchee Al-Shaaraa aangoo irra kaya kuni ifii isaaniitiifuu waa'ee Siiriyaa irratti waliin galaniin isin jee. They don't have common strategy. They don't have common rule and regulation for Syria. They are not behaving like they are neighbors. Okay? Isaan sadeenu wanni isaan qaban maali? Egypt, Israel, Syria guututti gartee dhuunfachuu barbaaddi. Takka. Guututti harka galfachuu barbaaddi. An dhugaadhaan isinii cinaan keessan gartee akkamitti maali jettanii gartee yaaduu ni dandeessan. Ammoo isin himeetiin jira waa'ee gartee the greater Israel projectidha. Okay? Amata dheeraa duraan isin hime. Israel Siiriyaa tana guututti fudhachuu barbaaddi. Inumaatu amma jechaa jiranitti waraanni Tarkiidhaa habbaan tokko yoo gartee Siiriyaa keessa akka gasseenu taate lola nurra banuu isaaniiti jechaa jiran. Tanaafuu haleeluudhaaf mirga qabnaa jee arraan tana Prime Minister tichi Israel. Taaka jaa. Lamada guyyaa dheengaddaa kaampii waraanaa tan gartee dur waraanni gaa Bashaar al-Asaad Syrian Arab Armiin qabaachuu turte tan gartee jidduu lolaa tana keessaa baanee amma kaampii sana kan lafa teessi riphee loltoota adda addaatu gartee kaampii sana itti fayyadama. Boodarra kaampii san dabarsaniititi warra Tarkiidhaatiif hayyamanii jiran mootummaan Siiriyaadha jechuudha. Eega akkas taate kaampii tana gartee ni tolchinaa jedhaniiti gaa warri Tarkiidhaa tolchuu eegalan kaampii waraana tana. Tolchuu eegalan isaanii gartee tolchanii fixe booda waraanni Israel oduu arkata. Okay? Oduun isaan arkatan tamaa jettu. Mootummaan Tarkiidhaa ida'annoo waraanaa fidaniiti kaampii tana qubsisuu deemaniidha. Waraana isaanii special force fidaniiti gartee as qubsisuu deeman. Akkasii akkamit dhageyan bikka warreen Tarkiidhaatii fi warreen Siiriyaadhaa kuni dhokatanii itti marii godhu jiran. Siiriyuma keessa bikka sanitti dhageyan warri Israel basaastoonni gaa akkamitti dhageyanii yeroo biraatti irraa so'inaa garuu immoo dhageyan hogguu dhageyan airportii san hogguu afur dhawaniiti achi booda deebi'anii bikka gartee jarriitti taa'ee marii godhu jiru hogguu afur dhawan.
warra achitti marii godhu jiru keessaa yoo xiqqaate nama 30 ka warra Tarkiidhaa jechuudha ajjeesanii jiran. Fi warra Silaasgaa warra Siiriyaadhaa namni irraa haasa'u hin jiru. Warra Siiriyaa kanaas warri Siiriyaa kun akkuma uummata keenyaatti namni irraa haasa'u hin jiru. Warri negoosheetoroonni Siiriyaatii fi waraannoonni isaaniitis bikka san walumaan turan. Sanis walumaan dhuman jechuudha. Amma gaa eegartee dubbiin bikka kana taate jarri kuni duraanis waliin hojjetanis ni jeemire beetanii jarri lameen kuni ammaan tana qofaa miti yeroo dheertuu waliin hojjetan. Ani lola gartee Falastiin kana duraan isin himaa ture lola Falastiin kana keessaas walumaan hojjechaa jiranii isin hin jee. Ammallee arrallee biitii gaazee Israa'elii geessitu Tarkiidha. Arrallee biitii nyaata Israa'elii geessitu Tarkiidha. Arraan tanallee jechuudha. So daldala guddaa waliin qaban. Waraanonni lachuutu waraanonni Israa'elis waraanonni Tarkiidhaatis Tarkii seeneetitii shaakallii waraanaa godha. Waraanni Tarkiidhaatis Israa'el dhaqeetii shaakallii godhan. So isaan lameen kun gartee uummatuma tokko gabaabinatti karaa aangootti hin baana. Uummanni isaanii hin fedhanii beeka. Uummanni Tarkiidhaa Israa'el hin fedhu. Keessattuu Jerusalem magaalaa guddittii Islaamaati yaanii waan beekaniif jecha. Akkasitti amanan uummanni gartee warri Tarkiidhaa kun. Gaa seenaa gartee ni beektan Islaama cinaa keessanii gaafa gartee seenaa dur keessattis illaa gartee amata 100 dura Tarkiidhaatu gartee Falastiin kan harka qaba. Ottoman Empire Falastiin tana bulchaa ture. So hidhannoo guddoo walii qaban jechuudha. Amma gaa dubbiin deemtee waraanni Tarkiidhaa inumaatu gartee arraan tana meeshaalee waraanaa hedduudhaa fi waraana gara Siiriyaadhaa naqaatii jiran. Inumaatu isaan lachuutu gartee walii dhaadachuu eegalaniitii jiran. Haakaan fidaan reefuun tana akka ja'utti yoo gartee Israa'el waan godhu jirtu kanarraa if duuban deemine taate akkuma naannoo tana gartee gara dhiigaa jijjiiranitti Siiriyaa gara dhiigaa jijjiiruu hin danda'anii. Nuti akka keenyaatti akka Tarkiidhaatti jechuusaati yeroon gartee sarara diimaa Israa'el dabartee jirtu ha jennu san gahee jiraa jira. Maal jechuu akka barbaade gaa walumaanii arkuu teenya immoo akkas jea arraan tana. Gara kaaniin Prime Ministerichi Israa'elis Tarkiin waraana isaanii abbaa tokko yoo gartee Siiriyaa keessa naqan bikkee isaan jiranitti ni haleellaa jechaa jira. So lachuutu walii dhaadachaati jiran. Garuu gartee dhaadachuu waan takka dhaadachuu tana gara hojiitti jijjiiruunis waan addaati sana yeroo gabaabduu keessatti waan arkuudhaaf teenyuu jechuudha. Tarkii eenyutu deeggara gaafii bareedduudha hafte. Tarkii namni deeggaruu Tarkiin tuni warra NATO wajjin meembariidha. Dhaabbata warra Yurooppii kana. North Atlantic Treaty jaaniini warra NATOdhaati wajjin isaan meembara isaaniiti. Israa'el yoo gartee amma Tarkii hadhootu taate waraanni NATO keessa jiru dirqamaan Tarkii deeggaruudha qaba. Yoo yaadattan baatii muraasa dura akkaataa Ameerikaan Tarkii tana NATO keessaa itti baasuudhaaf hojjechaa jirtu isin himeetiin ture. Yoo yaadattan. Inumaatu gartee yeroo sanitti gaa yoo fakkeenyaaf Tarkiidhaa fi Israa'el wal lolan taate Ameerikaan mataan isitu silaa Israa'el irratti lola banuu qabdiidha. Beetanii maaliif Ameerikaanis waan NATO keessa jirtu jecha Tarkiinis NATO keessa jirti. Article 5 waan jaanii san gartee yoo biitii takka dhoomte hundinuu waliin duulaa tajattu san. So akka gartee gaamma deemaa jirtutti ni agartanii heerri addunyaadhaatu kabajamaa hin jiru. Tana keessa gartee heerri NATOdhaan ni kabajama jettanii yaaduunis waanuma addaati. Tuni tanaafin isin hin jaabar yeroo gartee yeroo kanninee fi yerootti gartee ilaaluu qabnaa tanaafin jaa. So itti aansuudhaan oduun gartee isinii himu barbaadu tan amma fachumatti hadiifnu
oduu ajaa'ibaa gartee taniin isinii barbaadu taan warra Yamani. Ammallee Tarkiin neetoo keessa jirti. Gaafuma gartee Siiriyaa mootummaa Siiriyaadhaa hombalchanuu waraana neetoodhaa itti fayyadamaniiti turan. Waraanni neetoodhaa itti fayyadamanii turan. Waraanni gaa Ameerikaattis yeroo sanitti neetoo keessa waan jiruuf jecha itti fayyadamaniiti. Kan mootummaa Bashar al-Assad itti hombalchan jechuudha. Faami barreessi gaafite. Booli ati loluma jaalatta garuu sila lola kana daddafanii akka lola eegalan feetaami eenyu akka eegaluu feetame sila akka Tarkiin dura eegaltu feetamoo Israa'el eegaltee jirti lola tarkumaatu deebiin godhiniifi malee waraana kee 32 kan arra guyyaa kaleedhaa ajjeesan beer amma san miidiyaan Tarkiidhaa irraa naasoo because it looks bad. Media leen bira irraa odeessaati jiran garuu miidiyaan Tarkiidhaa amma irraa naasoo. So itti aansuudhaan lola Yaman keessatti deemaa jiru. Qacaloo dhageeffadhaa. Gareen Huusiidhaa guyyaa 2 dura waraanni isaanii akka malee akka dhooman isin himeetiin ture yeroon live irra ture jechuudha. Waraanni isaanii yoo xiqqaatee toora gartee ajajootaa fi korneelota itti aantootaa fi kanaa wajjin toora nama 38 ka ga'u bikka takkatti dhuman waraanonni warra Huusiidhaa isaanii marii gaggeessaa jiru lola godhuudhaaf lola garee warra presidential council kanatti lola banuudhaaf deeman jechuudha. Tanaatanii jidduu oduu ajaa'ibaa takka taniin isinii himu tanagaa breaking newsdha miidiyaaleen amma dura irraa osoo hin geenye harka keessanii taaptaap godha tiktaakii wanta jechaa jira taaptaap godha share godha. Oduun Yaman keessaa bahaa jirtu akka jettutti mootummaan Yaman tanaan sirraa jijjiira. Isiniin naqaaf shirjaa warri gartee seentanii gaaffii gaafachuu barbaadan yaada qabdaniis isiniin naqaa. Garuu hanqasuu taaptaap godha harkaa isaniin share godhaadhaa. So when you about the case of it. Share goda, tab goda. So breaking news in cinema. Yavada. Guyala Madura Waranota Ajajota fi Commandota warre Israeli fi Commandota America tu Yaman cases senator nanno warra Husi kana. Toora nama 7 kagaw nama 7 kagawutu hulluqee Yaman keessa seene naannoo Huuziin akka qabdu kana wanni isaan achi dhaqaniifis Baabal Mandab kana banuudhaafi akkasuma san waraana Huuziidhaa keessattuu gartee olaantoota isaanii barbaadanii ajjeesuu qaqqabuu kana jechuudha. Isin galtee dubbiin nagaa jirtanii Mona dhagayaan jirtan. Dubagaa oduun akka jettutti jara kana bikka gartee isaan irraa kaan irraa eegalanii humna addaatu jala deemaa ture saatalaayitiidhaan. Saatalaayitiidhaan akka garteen akkaan dhageetti warra Raashaatu jala deemaa ture.
jala deemanii ilaa hanqi isaan gartee biyyattii keessa ol seenan bahararraa dhufanii biyyattii keessa ol seenan jala deemaniiti warra lafa jiruuf information dabarsaniif. Hogguu information dabarsaniif jarrinis ka'anii gaa waraana isaaniitiin qophaa'anii karaa isaan deeman itti eeggachaa turan. Hogguu eeggachaa gartee turan jarri dhufee digaa hillima ni beeytanii hillima seenan. Bikka silaa gartee isaan itti eeggachaa turan san achi dhufaniituma keessa seenaniif. Bikka sanitti jarri maas gartee koordineetiis kannanii fi garam gartee akka deemanii fi sistemoota gartee isaan harkaa qaban hunda jala deemanii akkasitti jaraaf kannanii turan. Tana gartee akka warri Huusiidhaatii fi warri Raashaa, warri Huusiidhaatii fi warri Chaayinaadhaa hariiroo akka qaban ni beeytan. Isin himeetiin jira amma dura. Dooniileen nagayaan nu keessa dabartu. Amma dura gartee amma dabarii ni yaadattanii doonii Chaayinaatii fi doonii Raashaa qofa jaan dubbatanii jiran. Inumaatu doonii Chaayinaatii fi doonii Raashaadhaa nuutu dhaabbatee dabarsaa fi jaaniitti dubbachaa turan jeetiin isin himaa ture. Duba gaa jara kana komaandoota gurguddaadha. Warra silaa gartee biyya fedhe seenee nama qabee namaan deemu jechuudha. Yoo fedhanii ajjeesan yoo fedhan qabanii deemaniin warra akkasiiti. Jara kana nama 70 ol kaga'u bikka takkatti fixan warri Huusiidhaa. Amma tana miidiyaan irraan dubbatu. Namni gartee kana oduu godhee irraa dubbatu hin jiru. Waan akkana kanaatuni oduu irra hin geessu. Tuni waan gartee jarri kaanis badiidha beekee usumalee hin dubbatan irraa. Tanaafin isiniin jaa amma dura gartee jarri Huusiidhaa kuni naannoo ifii isaaniitiif qaban kanarraa warra gartee hafuura baafatuu miti. Warra rafuusii miti. Inumaatu gartee gara hundarraa lolli akka isaan irratti ka'u ni beekan. Amma gaa tanaatanii gidduu Saudi Arabiyaan waraana qopheessaa jirti. Ol seenneeti gartee jara Huusii kana qaqqabne jettee. Wanta kan isin garsiisu sanniin na didee barsilaa waan isin garsiisuu barbaade. Waan ajaa'ibaati beeka. Waan isin garsiisuu barbaade mee dura dursoo isa jirti. Wanta kiyya dabarsaniiti jiranii wanni silaa isin garsiisuu barbaade maal seetan taankiilee gartee di Abraham taankii tajaaniin taankiilee Ameerikaan Saudi Arabiyaadhaa gurgurte. Taankiileen tuni habbaan takka doolaara miliyoona 5 habbaan takka taankiidha beekaa. Waraanni Huusii kuni taankiilee tana drooniin akka gartee xayyaaratti gubbaarra dhaqanii akkanatti gartee boombii gurguddoo tana gubbaarratti gad darban. Taankii ta waraana Saudi Arabiyaadhaa. Waraana gartee hogguu dooniin taankiin tun dhoomte kaan taankii biraatirraa utaalee cawuu hunda gartee viidiyoo san irratti. Gara kanaan jara waraana Saudi Arabiyaa haa qophaa'ee gartee isaan wajjin lola godhuudhaaf deemu kanaas firraa dhorkaati jiran. Gara kaaniin garee gartee Yamanuma keessa jirtu warra Presidential Council jaaniin saniis isaan wajjinis lolarra jiran warri Huusiidhaa. Tanumaatanii jidduu Baabal Mandaabis akkuma duraanii sanitti gartee gaggeessaa jiran. Inumaatu ammaan tana guyyaarraan tanaa akka gartee oduuleen adda addaa himaa jirtutti warshaaleen gaaza oomishtuu fi gaaza gartee olii gad ooftuu tan geejjibaa jechuudha. Warreen gartee markaboota qabdu. Kaampaanoonni gurguddaan nuti hulii booda Baabal Mandaabi reessii gubbaarraas hin deemnu. Yoo deeminsaa gartee warreen ammallee transporteeshina barbaaduuf taankii takkatti doolaara 500,000 tirfii nuu kafaluu qabdanii Afrikaadhaan shir jennee gartee gaaza bikki isin barbaadanitti isiniif geessuudha jaaniiti ibsa baasanii jiran arraan tana. Wanni amma jarri kun godhaa jiru naannoo kana hunda gartee akka malee qaaleessaati jiran. Tanaa yidduu oduulee gartee amma biyya teenya keessatti illee sosso'aa jiru.
yoo gartan mootummaan Ameerikaadhaa waraanni Ameerikaadhaa fi waraanni Itoophiyaadhaa guyyaa kan tanaa waliigaltee takka mallatteessaniiti jiranii asitti Washington DC keessatti akkasuma sanitti waliigalteen tun Ameerikaadhaa fi Itoophiyaa karaa istiraatiijikitti gartee ol kaasuudha jaaniiti gaa odeessaa jiran. Wanni isaan kana godhaniifis guddoon takka naannoo keenya keessaa China achi dhiibu takka sani. Lamada jara Huutii kana hojii gartee Baabal Mandaab kanarratti takkaa'u Red Sea irratti gargaarsa waraana Itoophiyaadhaa barbaadudha. Naannoo sanitti jechuudha. Mootummaan Ameerikaadhaa tan amata yoo xiqqaatte amata 70 amata 80 hariiroo Itoophiyaa hojii qabdu. Tan ammoo arraan tana strategic cooperation tamallatteessitu. Isinitti mul'achuu qabdi. Hammam takka gartee Ameerikaan hanga Itoophiyaa wajjin hariiroo godhuu barbaaddu. Silaa barbaadanii amata 30 duraa godhuu numa danda'an ture. Silaa barbaadanii Ameerikaan Itoophiyaan gartee nutti jabduudha jedhanii silaa halaalan taate amata gartee 40 duraa godhuu nurra ture. Garuu arraan tana mallatteessan. Kuni jijjiirama. Wahiitu deemaa jiraadha. Kana keessatti akkuma gartee Eertiraadhaa wajjinis marii gaggeessaa jirtu Ameerikaan Itoophiyaa wajjinis marii gaggeessaati jiran inuma arraa gartee Itoophiyaa wajjin walii mallatteessaniiti jiran. So tanaas hin irraanfatinaa. Tanaatanii jidduu Hormuz akkuma cufameetti jira. Gaazni akka barbaadutti bahan jiru. Gareen Huutii tuni gartee inumaatu guyyaa kaleedhaa waan takka ajaa'ibaa ta'e isaan godhan. Eega gartee uggurrii Saudi Arabiyaa wajji eegalle kana jaan. Yoo xiqqaate taankaroota gaazaa kan Saudi Arabiyaadhaa 38 haga'u bahara neennee jirra jaaniiti wanta gabbaasan taalii takkaa gartee lakkoofsa. Waan isaan Saudi Arabiyaa irraa barbadeessan. Akkuma gartee ni adattanii yeroo dabarte warri Iraan kunis waan waraana Ameerikaa irraa barbadeessine jaaniiti xayyaarotaa fi duroonii fi akkasuma sanitti gartee waa hedduu lakkoofsan gabbaasanii turaniimi. Jarri kunis akkasuma sanitti gartee taankaroota qofa kan gaazaan deemu kana habba 38 kun bahara walakkaan inni jirra jaanitti odeessaa jiran. Dooniilee meeshaadhaa tan gartee akkuma taankaraa taatee gurguddoo tana toona habbaa 7 dhawanii jiran. Akkasuma sanitti dooniilee waraanaa xixiqqoo tana gaa xixiqqoo guun isiniin joo gartee akka gartee waraana Ameerikaatti doonii gurguddoo sanii miti. Dooniilee waraanaatu jira. Takka akka warri Iraan faan qabanii takkanatti gartee speed bootii yaaniini dooniilee akkasii sanirra xixiqqoo guddoodhaati jira. Ta Saudi Arabiyaan qabdu. Dooniilee san habba 7 duraa dhawaniiti jiran. So kana hundaa gartee gabbaasaati jiran warri Huutiidhaa jechuudha. Amma gaa Saudi Arabiyaan lola gartee ifiisiitiif gaggeessuu hin dandeenyetti ifii isaaniitiif